miidiyaa kanarratti illee namoota tokko inuma argaa jechuudha maaliif jennaan osoo ofii kiyyaa waan taane fakkeenyaaf guyyaa dheengadda Suudiitti waraabanii viidiyoo isaa maxxansan osoo haasida ta'uu baattee jechuudha wanni sun osoo waan akkanaa maa goota wanti kun waan sirrii miti jedhanii akkamitti ustaas waaw billaa alayk akkanatti afuufaa jira ay beeraman fu'aa kana hojii isaa barakaatu kabajamtoota hordoftoota kiyya ture deebi'ee viidiyoo isin maxxansine jechuudha kanaafuu bakkuma jirtanitti baga rabbiin nagaa isinitti ta'e ka fayyaa dhabeellee rabbiin haa aafiyu akka jirullee rabbiin umrii haa dheeressu ka du'ellee rabbi haa araaramu jechuu barbaada maaliif jennaan ni beeytanii jiruun addunyaatuun osoma fayya ka dhukkubsatte ni du'aaf eegan ka fayyaa qabu faa du'a jechuu yeroo garii kanaafuu jiruun addunyaa xiqqoodha wanti akkana isiniin jedhee namuufuu rabbii yaada muraada isaa haa guutu anis jechuun irra yaada tokko qaba yaada saniif asiisin fuulduratti bahee jechuu du'aa illee gootanii du'aa illee naa godha maaliif jenna yeroo hedduu du'aa naa godha jedhee isin gaafadha namoonni koomantiin du'aa naa gootanillee ka duraan naa gootanillee galatooma ammallee ammootu du'aa inni bira dhaabadha du'aa naa godha isiniin jedha ka islaamaa ka kiristaanaa marti keessanuu ilmaan oromoo ka addunyaarra jirtan du'aa naa godha isiniin jedha maaliif jenna namni keessa namaa rabbi beeka ilmi namaa gubbarra nama laala malee keessa namaa ka nama argu hin jiru jechuudha maaliif jennaan keessa namaa ka beeku rabbi keessa namaa beeka rabbitu yaada nama hundaatu beeka jechuu akkuma kiyya ka yaada keessaa qabus rabbiin haa milkeessu jedha anaafillee du'aa naa godha isiniin jechuu barbaada kanaafuu kabajamtoota hordoftoota kiyya akkuma beeytan anaafi haati urjii haga wallolle amata namaaf deemna ka ramadaana dabresan dura ramadaana ammallee dhufu jira amma ramadaana fi yoo xiqqaate baatuma sadii hafa jechuu wanni guddaan hin hafu kanaafuu wanti du'aa naa godha isiniin jedhe himaseetan ilmi namaa akkiinuu wal dhabii akka maleenuu wal dhabii walitti bu'uun ilma namaa waanuma jiru jechuudha walitti bu'uun waanuma jiru karaan wal dhabii karaa malee wal dhabii eega wal dhabne anaaf isiin tun turre jirra jechuudha amma turre anaaf haati urjii kanaafuu har'a wanti waan haadha urjii kaasee haadha urjii waliin inshallah yoo rabbi jedhee araarama gaafataa jira araarama akka wal araaramnu manguddoo itti ergu jira maaliif jenna islaamni yeroo guyyaa sadiirra waliin ooduun haraamaa jedhan kanumaafuu nama walirraan ajjeemne walii buune ani gara kiyyaan jechuun duraanillee keessa kiyyatti hamtuu isin yaadu ammallee hamtuu inni akkamiin na caalaan akkamiisa caalatu tararraan nu gahe malee dhimmi gurguddaan anaafisee jidduu jiru ka yookaan hanga guyyaarraa akka nama walirraa nama ajjeeseetti akka diina guddaatti waliin nu oolchisu hin jiru jechuudha kanaafuu an gara kiyyaan inshaallah yoo rabbiin jedhe manguddoo gara haadha urjii ergee araaramuu yaada qabaa jechuudha kanaafuu haati urjii manguddoo tan ni ariiti akkuma duraan ariite san ariiti fi ammallee deebite yoo isin akka duraan ariitu taate waan godhuuyyuu qabu jechuun maaliif jennaan zambiin irratti hin deemtu sirratti deemti malee anammoo gara kiyyaan manguddoo itti ergee urjiillee haadha urjii abbaa urjiillee nama hundaa jechuun nama sababa faaris wal dhabne hunda isaatiinu araaramuu barbaadaa jechuudha gara kaaniin abbaa Abdulazizillee abbaan Abdulaziz hedduullee maqaana balleesse waa hedduullee jedhee inni maaliif jennaan dalleessuu guddaa keessa jira maaliif akkatti yookaan na balleessu yookiin akkatti maqaa kiyya kan addunyaa irratti balleesse ilmi namaa guutuun diina natti ta'u barbaada jechuudha kanaafuu yoo rabbiin diinni rabbi irraa namatti nuuf hin malee diinni ilma namaa homaallee nan godhu dhugaa rabbi yoo dubbadhan diina ilma namaa sodaadhu diinumma rabbiin hin denoomin malee diinummaan ilma namaa homaallee naman gootu homaas nan gootu homaallee naman gootu diinummaan ilma namaa jechuudha diinummaan badduun tami tarabbii ofiiti wal dhaban jechuudha tarabbii wal dhaban diinummaan guddoon akka yaadutti diinummaan guddoon tarabbiiti malee ta ilma namaa homaa naman gootu jechuudha hedduu morkadheellee hedduu morka kiyyeessan irrallee rabbiin na aase maaliif jennaan wanni hundi dandeettii ilma namaatiin ta'ii rabbiitiin malee wanni tahamata kan jirtu irra aana jedhee dhaadatu osoo hin taane kalaas wanni dabre sun hunda dhiisee rabbiif jecha fixachuu barbaada jechuu haadha urjii waliin illee fixachuu barbaada rabbiif jecha ka rabbi irra jiru hin jiru rabbiin abbaa fedhe umrii kaayaa abbaa fedhe
waggaa haga anaa bisaa wallolle kana keessatti kanu beeynu nama meeqa dhume ka'an beekuyyuu nama meeqa du'e jechuudha. Maaliif jennaan lubbuu tana rabbii harkaa qaba zannii tanaan ammootu yoo fuula rabbii akkanatti dhayne zambii guddoo waan ta'eef jecha araaramuu barbaada. Isinilleen ammoo kanarratti wanni naa gootan isin ilmaan Oromoo du'aayii naa godhaa. Ammallee haasidan natti baay'ata histiin natti baay'ata. Waanuma histii haasida rabbiin nama natti buusee kan hin beeku haasidan natti heddummaata. Haasidni kiyya kun takkaa dandeettii rabbiitiin narrallee oolee hin beeku ammallee narra oolu inshaallah du'aayii naa godhaa. Haasidummaan ilma namaa kan lubbuun jiru tokko namni kanaa haasida hin qabne hin jiru. Namni martinuu haasidanii qaba. Garuu tiyyatuun ammoo histiin darane jechuudha. Na hasadan baay'ee na hasadan hedduu haasida qaba. Namallee tuqee namallee gahee namallee zolomee waan namaa nyaadhee yookiin nama saamee yookaan ammoo nama dha'ee yookiin kanaafi miti. Akkanuma hin ta'in namni amma hatta yoo qaamaallee isaa ol jiraattee inni si gad jiraate qaama kan keessan si hinaata. Yoo qabeenya qabaatte qabeenya namaa ol jiraatte qabeenya kan san si hinaata. Yoo beekumsa sammuutiin isarra jiraatte san si hinaata. Kun hunduu jechuudha ka beekumsa kenneefillee ka qabeenya kenneefillee ka bareeduma kenneefillee ka qaama kenneefillee qaama fayyaa jechuudha. Qaama jechuudha yookaan furdina yookiin qal'ina osoo hin tahin fayyaa qaamaa rabbiin qaama kana guutuu godhee akka ilma namaa kalaqatti kalaqa guutuu waliin nama kalaquunu alhamdulillahi niimaa caalu ilmi namaa garuu sanuma hasadaa jechuudha. Maaliif jechuun an akka kiyyatti kun wallaaluma na fakkaata. Histiin homa namaan gootu. Ani fakkeenya nama tokko yoo haaside wanti isaa sun kiyya ta'uu hin danda'u. Kiyyuma xiqqoo tana keessa jiraadha malee abbaa fedhe yoo haasate guddaa qabeenya isaa guddaa san keessa jiraachuu hin danda'a. Jiraachuu hin danda'u. Waan rabbiin na katabe malee waan rabbiin na razzaqe malee waan rabbiin na soore malee nyaachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota kiyya du'aayii naa godhaa haadha urjii waliin illee fixachuu barbaada. Kana malees haasaa haaraa waan haaraa qabaa jechuudha. Inshaallah yoo rabbiin jedhee bara inshaallah yoo rabbiin jedhee bultii karaa rabbiitiin ijaarachuu barbaada. Kanarratti illee akka du'aayii naa gootan barbaadaa jechuudha. Maaliif jennaan du'aayiin waa hundaafuu bareeda. Du'aayiin haasida akka duraanii sanillee rabbiin bultii fi mana kan kee keessa sirra haa qabu jedhaati du'aayiin haa godhaa isiniin jedha. Kanaafuu inshaallah yoo rabbiin jedhe bara kana keessa bultiis ijaarachuu barbaada. Bultii halaala bultii deema du'aayiin haa godhaa du'aayii keessaniin na bira dhaabadha. Ammas inshaallah yoo rabbi jedhe soomana kana asitti cidha yookiin aruusa godhachuu barbaada. Kanaafuu du'aayiin na bira dhaabadha. Isa ija haasida rabbi sirra haa qabu jedhaati du'aayiin haa godha. Maaliif jenna haasidatu heddummaata. Mushi ana bichallee biti. Ana bicha osoo hin taane ilmi namaa haasidni hedduudha jechuudha. Haasida heddummaata. Haasida kana rabbi nurra haa qabu. Histiin nama isarra jiru fakkeenya amma miidiyaa kanarratti illee namoota tokko tokko inuma argaa jechuudha. Maaliif jennaan osoo ofii kiyyaa hin taane fakkeenya akka mucaasan mucaa dheengadda Suuditti waraabanii viidiyoo isaa maxxansan osoo haasida ta'uu baatte jechuudha. Wanni sun osoo histii ta'uu baatte waan akkanaa maa goota wanti kun waan sirrii miti jedhanii lolanii arrabsanii dhooguu qaban tureeyyu sila akkasi sila ilmi namaa yoo namni an balleesse hiriyaan yeroo an balleessu badii keessa jirta badiin akkanaa tuni bareedaa miti jedhee naan ilalle hiriyaa kiyyaa miti fakkeenya. Maaliif jennaan haasidummatu kana qaba jechuudha. Histiin maalirree akka tokko cabee tokko jala deebu anatu ol tahaa malee anatu ebaluun caala malee anatu ebaluun caala malee lakki ebaluun kun na haa caalu. Lakki wanni kun karaa sirrii miti jedhee namni nama gorsee karaa irratti nama deebisu yeroo ammaa kana keessatti hin xiqqaata jechuudha. Maaliif jennaan hin xiqqaata namni martinuu ana ebaluun caala ebaluun na caala ana ebaluun caala malee ebaluu akkanan caala ebaluu akkanarran guddanne ebaluu bultii gaarii keessa akkan jiraan ebaluu dalagaa gaarii akkan argan namni akka mana kiyyaa olii akkan ijaaran histii akkana kana heddummaata jechuudha. Rabbiin haasidaa fi histii isinirraallee haa qabu anallallee haa qabu. Kanaafuu du'aayii naa godha. Du'aayii keessan koomantii ilaala. Koomantii teessan takkaa du'aayii naa godhaa jedhee dhugaan sirnaan taa'ee viidiyoo maxxanseen beeku kana malee. Du'aayii teessan aamin jedha.